Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya kun miidiyaa karaa dhugaatiin. Guyyaa har'aan tanaa qabxiiwwan jajjabaa obboleessi keenya Abdunaa Sirtufaadhaa lafa kaa'e tokko waliin ilaallaa. Qabxiiwwan tokkorraa hanga 10 tarreessee jira. Warroota Islaamummaa amma fudhataniif kan dhaame fakkaata. Tokkoffaa irratti galata galchii jechuudhaan jalqabe obboleessi keenya kun Rabbii dukkana irraa gara ifnanaasi fideef galata galchii jaa. Lammaffaa irratti irraa fagaadhu, dhara kaleessa gabbaraa turte irraa fagaadhu. Sadeeffaa irratti addaan baafadhu, Islaamummaa fi Muslimtoota addaan baafadhu jaa. Afuraffaa irratti quba qabaadhu, Islaamummaan Muslimtootaan hin madaalamtuu quba qabaadhu, guutuun waan hir'ina qabuun hin madaalamtuu jaa. Shanaffaa irratti uf qusadhu, amantii kaleessa keessa turtee fi hordoftoota amantaa sanii xiqqeessuu fi arrabsuu irraa uf qusadhu jaa. Amantiin Islaamaa amantii namaa xiqqeessuu arrabsuurti waan nama hin kakaafneef kabajaa amantiiwwan biraatiif qabdu mul'isii jechuu isaan na fakkaata. Jahaffaa irratti baradhu jaa. Islaamummaan amantii mirqaana qofaan keessa jiraatanii miti, amantii beekumsaan jalqabu waan ta'eef baradhu jaa. Torbaffaa irratti dhiisi, qananii Rabbiin si badhaaseen dhaaddataa ooluu dhiisi, walitti dhufeenya Rabbii waliin qabdu jabeeffadhu jaa. Saddeettaffaa irratti hin irraanfatin, dukkana keessaa Rabbiin si baasee fi maatii kee hin irraanfatinii jechuudhaan dhaamsa jajjabaa dhaabee jira. Saglaffaa irratti hin gubiin, seenaa kee ummata addunyaatti himuun yeroo kee hin gubiin, qabriitti akka hin sheenufneef dalagadhu, dalagaa kheyrii irratti xiyyeeffadhu jechuu isaati. Wantoota gaafa duute qabrii keessatti si fayyadan dalagadhu jechuu barbaade. Kurnaffaa irratti yaadadhu jaa. Islaamummaan amantii qormaanni keessatti heddummaatu tahuu yaadadhu. Namni tokko gaafa Islaamummaa fudhatu arrabsamuu, maatii ofii dhabuu fi qabeenya ofii dhabuu, xiqqaatuun, hiriyoota dhabuu, wantoonni adda addaa amantii kana keessi qunnamuu mala. Kanaafuu yaadadhu jechuudhaan dhaamsa jajjabaa dhaabee jira. Kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota keenya fi dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya kan guyyaa har'aan tanaa kana fakkaata.